Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa bakka jirtan hundatti nagaan siniif haa ta'u oduu sa'aatii kanaa qabannee dhiyaanneerra nu wajjin turaa siniin jenna. Ejjennoon Sudaanii fi Ijiptiidha guddicha haaromsa Itoophiyaa irratti qabatan mirga Itoophiyaan qabeenya uumamaa qabdutti fayyadamuu kan sarbudha jedhe Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa. Itoophiyaa, Sudaanii fi Ijiptii mariisisummaa durata gamtaa Afrikaan dhimma hidha guddicha haaromsaa irratti bitootessa 25 hanga 28 bara 2013 marii taa'amaa ture irratti ministeerri dhimma alaa ejjennoo isaa ibseetii jira. Awwal Hussein dabalatsaa qaba. qindeessummaa gamtaa Afrikaan mariin garsadee Itoophiyaa, Sudaanii fi Ijipt ijaarsa hidha haaromsa Itoophiyaa irratti eegalame haala itti fufuu irratti kan xiyyeeffate Dimokiraatawaa Riippaabilika Koongoo magaalaa Kinsaashaatti bakka ministeeronni dhimma alaa fi bishaanii biyyoota sadanii argamanitti taa'ameera. Marii kana boodas ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baaseera. Walgahii kana ilaalchisuun Itoophiyaan ibsa baafteen walgahiin kun adeemsa kana dura ture madaaluun kan gara fuula duraa kallattii kaa'uuf akka ture ibsiteetti. Sirna baniinsaa irratti haasawa kan taasisan ministeerri muummee Taanaa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin Itoophiyaan mariin hooggantummaa gamtaa Afrikaan eegalame akka itti fufuu fi bu'aa gaariidhaan akka xumuramuuf waan hundaan kan tumsitu ta'uu ibsaniiru. Lagni Abbayaa laga daangaa biyyoota garaagaraa keessatti argamu waan ta'eef hunduu haala kanneen biroo hin miineen itti fayyadamuuf mirga kan qabu ta'us obbo Dammaqa Mokonnin ibsaniiru. Haa ta'u malee ilaalcha biyyoonni yaa'a gadii nu qofatu itti fayyadama jedhu qabatanii deeman jijjiiruun kan barbaachisuu fi waliigalteedhaan murtaa'uu akka qabus dubbatan. Hidhi haaromsaa kun tokkummaan biyyaa kan itti calaqqise waan ta'eef yeroo mariitti waan irra gahame karaa biyyattii fayyaduu danda'u qofaan akka ta'uuf hojjechuun murteessaadhas jedhan. Waltajjii biyyoota sadanii kanaanis Itoophiyaan biyyoonni abbummaa hidha kanaa qabanii fi qindeessummaa gamtaa Afrikaatiin kan gaggeeffamu ta'ee yoo taajjabdoonni filataman kan biyyoonni sadanuu itti amanan qofa yoo ta'e yaada ishee kan ibsitu akka ta'e waliigalteetti. Taajjabdoota Sudaanii fi Ijiptiif gamtaa Afrikaa waliin hirmaannaa qixa qabaachuu qabu yaanni jechuun ka'e fudhatama hin arganne. Adeemsi biyyoota lamaanii gahee gamtaa Afrikaa kan xiqqeesse akka ta'ettis fudhatameera. Xumura waltajjii kanaatiin Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongootti ministeera dhimma alaa fi dura taa'an koree hojii raawwachiiftuu gamtaa Afrikaa ibsa wixinee dhiyeesse. Itoophiyaan sadarkaa jalqabaatti kan fudhatu ta'uu ishee ibsiteetti. Faallaa kanaatiin Sudaanii fi Ijipt ajandaan guyyoota lamaan kana keessatti hin ka'in yoo itti hin dabalamin ibsa kana hin fudhannu jechuun mormaniiru. Biyyoonni lamaan kun hooggansa gamtaa Afrikaa kan xiqqeessanuu fi dhimmi hidha haaromsaa karaa ittiin gamtaa Afrikaa jalaa bahuu barbaadaa kan jiranii fi dhimmoota mariin irratti taasifame hin fudhannu jechuudhaan marii bu'aa hin qabne taasisuuf danqaa ta'aniirus jedheera ibsi ministeera dhimma alaa Itoophiyaatiin bahe. Ministeerri dhimma alaa ibsa baase kanaan akka himetti guutiinsi bishaanii hidha haaromsa Itoophiyaa marsaa lammaffaan yeroo kaa'ameef keessatti kan gaggeeffamu ta'a. Biyyoonni lamaan waliigalteerra osoo hin gahamin guutiinsi bishaanii gaggeeffamuu hin qabu jechuun kan morman bu'uura seeraa kan hin qabneedha jedhameera. Akkasumas mirga Itoophiyaa qabeenyummaa uumama isheetti fayyadamuuf qabdu kan sarbu waan ta'eef fudhatama dhabsiiseera. Itoophiyaan yeroo baay'ee mariidhaaf eeyyamamtuu ta'uu ibsitus Sudaanii fi Ijipt garuu yaanni yeroo hundaa kaasan kan hirmaannaa bishaanii Itoophiyaan argattu kan xiqqeessanii fi kan mataa isaanii guddisuu irratti kan xiyyeeffateedha. Ejjannoo ofiif qofa fayyadamuuf qabataniinis marichi bu'aa malee akka turu taasiseera. Itoophiyaan itti fayyadama bishaan Abbayaa irratti karaa haqaa fi walqixa ta'een kan fayyadamsiisu yoo ta'e irraan kan hafe waliigaltee kamiiyyuu kan hin mallatteessine ta'uu ishee ibsi kun ifoomseera. Itoophiyaan dura taa'aa yeroo gamtaa Afrikaa fi pirezidaantii Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo Feeliks Tshisekedi fi gartuun isaanii marii biyyoota sadanii kana itti fufsiisuuf sochii taasisan mootummaan Itoophiyaa kabaja guddaan kan ilaaluu fi kan dinqisiifatu ta'us ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibseera. Itoophiyaan adeemsi marii biyyoota sadanii abbaa qabeenyummaa biyyattii karaa mirkaneessuu fi qindeessummaa gamtaa Afrikaaf karaa beekamtii kenneen itti fufuudhaaf yoomiyyuu kutannoo kan qabdus jedheera. Mariin gamsadeen hidha haaromsaa gamtaa Afrikaatiin gaggeeffamu akka itti fufu Itoophiyaan fedhii guutuu qabdi jedhan ministeerri bishaan jallisii fi enerjii Dr. Injiinar Silashii Baqqalee. Injiinar Silashii Baqqalee marii sadeenii ministeerota dhimma alaa fi bishaanii Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo magaalaa Kinshaasaatti taasifame irratti ibsa laataniin Sudaanii fi Masriitti gaafatamummaa gamtaa Afrikaatiif laatan xiqqeessuudhaaf yaaliin taasisan yoomiyyuu fudhatama hin qabaatu jedhani. Ibsa miidiyaaleedhaaf har'aa kennan dhimma beektu shoomee kattaanitti qindeessiteetti. Mariin gamsadee hidha haaromsaa gaggeessummaa gamtaa Afrikaatiin Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo Kinshaasaatti taa'amee ture guyyaa kaleessaa xumurameera.
Bu'aa marii kanaa ilaalchisuun ibsaa kan kennan ministeerri bishaan jallisii fi inerjii Dr. Injiinar Silashii Baqqala marii kanarratti Sudaanii fi Masriin itti gaafatamummaa gamtaa Afrikaaf laatamee xiqqeessuuf yaalii taasisan himaniiru. Kun gahee gamtichaa xiqqeessuu fi walabummaa biyyoota ardichaatti kan bu'uudha waan ta'eef fudhatama hin qabus jedhan. በቀጣይም ድርድሩ ኤዩ ሌድ ኔጎሽዬሽን እንዲቀጥል የአፍሪካ ዩኒየን ኮሚሽን እንዲያግዝ እንዲቀጥል ጥረታችን የሚቀጥል ይሆናል። itti fufiinsaanis mariin gamtaa Afrikaatiin gaggeeffamu kun akka itti fufuu fi koomishiniin gamtaa Afrikaas akka deeggaruuf tattaaffiin keenya itti fufa. Gama Itoophiyaatiin shakkiin tokkollee hin jiru. Ardii keenyatti ofitti amanamummaa guddaa qabna. Ardiin keenya bulchiinsa bishaan akkanaa kan hooggantu laga Naayil qofa miti. Biyyoota ya'a gadiif looguutu rakkoo nutti ta'e malee laggeen gurguddoon akka Zaambeezii, Senegaal, Niijerii fi kan kana fakkaatan hedduutu jiru. Yaadota bulchiinsa laggeenii kanneeniif oolu maddisiisuun ardittiin hoogganaa jirti. Marii kanarrattis yaadota akkasii dhiyeessuun furmaata laachuu dandeessi. Kanaaf gama kanatti yoo dhufne malee dhiibbaa fudhatamaa hin qabne uumuun bu'a qabeessa miti. Itoophiyaan ana qofatu fayyadaman jenne. ውሃችንን እኛ ብቻችን ከኢትዮጵያን ቢመነጭ ብቻችንን እንጠቀም አላለም። Kana malees yaadni Afrikaan kibbaa taajabdummaa keessaa akka baatuuf dhihaatee kabaja gamtaa Afrikaa kan hin madaalle ta'us himaniiru. Ibsichaan Itoophiyaan gama ministeera dhimma alaasheen waliigaltichi ariitiin akka xumuramuu fi bishaan abbayyaa karaa haqa ta'een itti fayyadamuuf mirga akka qabdu hubachiisuun ibsaniiru. Komiin gama Sudaaniin ka'e fudhatama akka hin qabne waltajjii Kinshaasaa irratti haalaan ibsamus kaasaniiru. Taajabdoota jedhamanii kan filataman Afrikaan kibbaa, Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa akka itti dhufan waliigalteerras gahameera jedhan Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa. ደቡብ አፍሪካንም ጨምሮ አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት በታዛቢነት ሚናቸው እንዲቀጥሉ እነኚህ ታዛቢዎች ሚናቸው ኢንሃንስድ መሆን እንደሚችል Afrikaa kibbaa dabalatee Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa taajabummaa isaanii akka itti fufan gaheen taajabdoota kanaa pirezidaantii haaraan kan murtaa'u osoo hin taane biyyoota sadeeniin filataman waan ta'eef jijjiiramuu fi dhiisuus biyyootatu murteessa. Keessaa'uu Afrikaan kibbaa akka taajabduuf kan filannee fi mirkaneessine biyyattiin dura teessuu gamtichaa ta'uu isheetiin duradha. Biyyoonni sadeenuu irratti waliigalee jechuudha. Gaafii taajabummaa ishee kanaaf dursa Suudaaniin filatamte. Nutis kana hubachiisuun taajabdummaan Afrikaa kibbaa akka itti fufu kan jedhu irratti waliigalleerra. በአጋጣሚ ሊቀመንበርም ታዛቢም ሆኑ እንጂ የታዛቢነታቸው ሚና እንዲቀጥል የሚለውን እንድንስማማ ማድረግ ችለናል። Biyyoonni lameen waliigaltichi akka duubatti harkifatu sababa taasisanii turaniif yeroo bal'aan dhumeeraa kan jiran Dr. Injiinar Silashiin guutiinsa bishaaniis ta'ee haala hidhichaa ilaalchisuun ragaan barbaachisu wal jijjiiruudhaa fi qophii ta'uu eeruun guutiinsi bishaanii marsaa lammaffaan yeroo qabame keessatti gaggeessuudhaa fi qophii ta'uu ibsanii. የሙሌት ስኬጁል በተያዘለት ቀጠሮ ይሞላል። ምክንያቱም በመሰረታዊነት sagantaa guutiinsa bishaan marsaa lammaffaa yeroo qabameef keessatti ni raawwatama. Sagantaa guutiinsaa hammi yeroo kamii fi yeroo hangamii gidduutti akka guutamu marsaa lammaffaa ta'u kun ammoo ijaarsa waliin kan wal qabatu malee rakkoo kan hin qabne ta'uu yeroo marii bal'aa taasisaa turretti waliigalteerra kan gahamedha. Sanadoota waloo keessatti kan argamudha. Yeroon guutiinsaa ganna keessa yeroo laggeen guutan adoolessa hamma fulbaanaatti ta'uu fi wanti kanarraa jijjiirame hin jiru. Yaadni haaraan dhiyaates hin jiru waan ta'eef yeroo qabameef keessatti ni raawwatama. ከዛ የሚለውጥ ምንም አዲስ ሐሳብ የለም። በማንም የቀረበ አዲስ ሐሳብ የለም። ስለዚህ በዚሁ መሰረት የሚከናወን ነው የሚሆነው። waliigalteen sadee torban saddeetitti akka xumuramuuf kan yaadame yoo ta'u waliigalteen itti aanu kallattii pirezidaantiin Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo Fileeks Tshisekediin kaa'aniin murtaa'aa jedhaniiru. نقولها بالصوت العالي لا للاحتراب لا للخراب sagalee keenya ol kaasnee nageenya tokkummaa wal kabajuu fi jijjiiramaaf carraaqna malee waraana biyya diiguu fi sagalee dhukaasaa dhaga'uu hin barbaannu. هذه رسالة سلام. biyyoota lamaaniif nageenyaaf jaalala dhaamuun ergaa koo isa guddaadha. Uummata keenya kan nagaa jaalatuuf ollummaa fi obbolummaa akkasumas teessuma lafaatiin kan wal daangessu fi seenadhaanis kan waliin ture uummata keenyaaf nageenya fi tokkummaan dhaama. በሰላም በአማን
jechoota gameeyyii sadeen nageenya jaalalaa fi tokkummaadhaan haa jalqabnu. Uummata Itoophiyaas ta'e kan Sudaan wal kabajuu, wal jaallachuu fi wal deeggaruu aadaa keenya. Hariiroon gidduu keenya jiru kan biyyoota kamuu caalaa cimaadha. Waraanaan biyya ijaaruun hin danda'amu. Biyya ijaaruuf kan barbaachisu nageenya qofaadha. Tasgabbaa'anii mari'achuun biyyoota lamaan gidduutti nagaa buusa. Jeequmsaaf waraanarraa wanta argamu hin jiru. Eeyyen nageenya malee waraana ofittummaa fi sagalee qawwee dhaga'uu hin feenu. Addaan ba'uuf osoo hin taane tokkummaaf haa dhaabbannu. فندعو للوحدة tokkummaa wal deeggarsa obbolummaa fi jaalalaaf haa hojjennu. maaliif yoo jette dantaa biyyoota lammaniifuu waan toluuf. فلا للحرب بين شعبين يقطنان في بلد واحد. ummata biyya tokko keessa waliin jiraataniif waraanni hin malu. Koloneeffattootni addaan baasanii nu bituu yaalanis ofuma bittinnaaniiru. Nuti ummattoota biyya tokkooti waraanan feenu. Waraana daa'immaniif haadholii addaan baasu hin feenu. Baqattummaa hin feenu. Daa'imman waraanan maatii isaanii akka dhaban hin feenu. Hooggantootni hundii fi namoonni siyaasaa hundi eegduu nageenyaa akka ta'an waamicha keenya dhiyeessina. Waraana hin feenu. An kanan dhaladhee guddadhe lafa Itoophiyaa fi Sudaan irratti. Sagalee marfii fi qawwee dhaga'uu hin barbaadu. Sagaleen ani barbaadu sagalee nageenyaa fi wal kabajuuti. جينا بمليون سلام إثيوبيا والسودان Gabaasni Foundation World Peace jedhamu haala naannoo Tigraay ilaalchisuudhaan baasee ture dhugaa qabatamaa jiru kan hin ibsine ta'uusaa imbaasiin Itoophiyaa Biriitanitti argamu beeksiseera. Imbaasichi deebii gabaasicha ilaalchisuudhaan raadiyoo BBCtiif ergeen Foundation World Peace mootummaa Itoophiyaa uummata Tigraay beelaaf saaxiluun beela akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamaa jira jechuudhaan gabaasni dhiyeessee dharaa fi fudhatama kan hin qabne ta'uusaa ibseera. Dhugaa qabatamaan jiru gabaasaa dhiyaateen akka wal faallessu imbaasichis eeree jira. Adda bilisa baasaa uummata Tigraay Abuut haala suukkanneessaa ta'een raayyaa ittisaa Itoophiyaa irratti haleellaa raawwachuusaas yaadachiiseera. Haleellicha immoo qonnaan bultoonni naannichaa oomisha isaanii sababeef sassaabachuun duratti kan raawwatamedha jedheera. Kana malees Abuut itti yaadee misoomalee bu'uura naannichaa barbadeessuu imbaasiin Itoophiyaa UK jiru yaadachiiseera. Mootummaan federaalaa tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu erga raawwatee booda misoomalee bu'uuraa barbadaa'anii turan suphuu fi ijaaruu akkasumas gargaarsa namummaa waliin ga'uudhaaf xiyyeeffannoo guddaa kennuun hojjetaa akka tures ibseera. Kanaanis tumsitoota biyya keessaa fi biyya alaa wajjin ta'uudhaan lammiilee miiliyoona 4.2 midhaan nyaataa dhiyeessuun akka danda'ame imbaasichi ifoomseera. Bara naannichi waggoota 20 oliif adda bilisa baasaa Tigraayin bulaa turettis naannichatti lammiileen miiliyoona 1.8 gargaarsa seeftineetiitiin jiraachaa akka turan hubatamuu qabas jedheera. Weerarri hoomaa waannisaa, weerarri vaayirasii koronaa fi waraanni Abuut uume naannichatti haala wabii midhaan nyaataa akka hammeesses ibseera. Rakkinicha gargaarsa namoomaan dandamachiisuudhaaf mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee addunyaatiif waamicha dhiyeessuusaas imbaasiin Itoophiyaa UK jiru yaadachiiseera. Yeroo ammaa qaamoleen garaagaraa waamichichaaf deebii kennaa jiraatanis ammas gargaarsi namoomaa 70 mootummaa Itoophiyaatiin dhiyaachaa akka jirus ifoomseera. 30 immoo dhaabbilee misoomaa fi tola ooltotaatiin dhiyaachaa akka jiru imbaasichi beeksise. Haa ta'u malee ammas mootummaan Itoophiyaa haala walxaxaa dhimma gargaarsa namoomaa jiru ni hubataa kan jedhe ibsi imbaasicha. Kanaafis hawaasni addunyaa fi dhaabbileen misoomaa yeroo rakkoo kanatti Itoophiyaa cinaa dhaabbachuudhaan hojii baraarsa lubbuu akka tumsan waamicha isaanii dabarseera. Dhimmoota filannoon wal qabatanitti ceeneerra. Filannoo biyyaalessaa marsaa ja'affaa bara kana gaggeeffamu irratti paartileen siyaasaa hirmaatan guyyaa boruurraa eegalee miidiyaaleedhaan duula filadhaa gaggeessuun eegalu jedhame. Ramaddiin yeroo qilleensaa bilisaa fi fuula gaazexaa paartilee siyaasaas raawwatameera. Alii Daddafoo gabaasaa qindeesse.
Filannoo marsaa jaaffaa biyya keenyatti geggeeffamu paartileen siyaasaa 46 miidiyaalee sabquunnamtiitti fayyadamuudhaan akka of beeksisanii fi guyyaan duulana filadhaa itti geggeessan ifoomee jira. Haaluma kanaan baatii bitootessaa 30 irraa kaasee hanga caamsaa 23tti karaa miidiyaalee sabquunnamtiitiin kan of beeksisan yoo ta'u, boordiin filannoo Itoophiyaatii fi abbaan taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaa sa'aatii qilleensaatii fi gaazexaa ittiin of beeksisan carraadhaan buuseera. Daarektarri olaanaan abbaa taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaa obbo Muhammad Idris sa'aatiin ramaddii gama miidiyaaleetiin paartiilee siyaasaatiif carraan bu'uu himanii jiru. ከዚህ ቀደም ከነበሩት ሀገራዊ ምርጫዎች በተሻለ መልኩ በሬዲዮ filannoo biyya keenya keessatti gaggeeffamaa turerraa karaa fooyyee qabuun paartileen siyaasaa karaa miidiyaaleetiin akka of beeksisaniif gama raadiyootiin sa'aatii 620 televiziyoonaan immoo sa'aatii 425 akkasumas gaazexaa maxxansaalee 615 ramanneefii jirra. Paartileen siyaasaa 46 miidiyaalee 52 duulana filadhaa karaa bilisa ta'een ni gaggeeffatu. Paartileen siyaasaatis sagantaa kana karaa seera qabeessa ta'een itti fayyadamanii of beeksisuudhaaf qophii ta'uu dubbataniiru. ጥሩ ዝግጅት ያደረግን ቆይተናል። የራሱ nuti akka paartii abinitti qophii gaarii taasifneerra. Sa'aatii nuuf ramadametti of beeksisuudhaaf karaa kanaan ummataaf kaayyoo keenya ni ibsina jedheen abdadha. ብልጽግና ፓርቲ ህዝባችን በዘንድሮ ምርጫ nuti akka paartii badhaadhinaatti filannoo bara kanaatiin dorgomaa cimaa taanee dhihaachuudhaaf ergaa keenya ummata beeksisuudhaafis qophiilee barbaachisaa ta'an hunda xumurreeti jirra. Kanaas fedhii ummataa irratti bu'uureeffachuudhaaf kan qophii taasifne. Itti aanaan walitti qabaa boordii filannoo biyyoolessaa obbo Ishetuu Ayyaalew yeroo duulana filadhaa paartileen siyaasaa geggeessan ergaan dabarsuu qaban itti gaafatamummaan ta'uu akka qabaatus himanii jiru. የፖለቲካ ፓርቲዎችን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አደራ የሚለው paartilee siyaasaatii fi boordii filannoo biyyaalessaatiin imaanaa kanan jedhu sagantaa fi kaayyoo keessan karaatti gaafatamummaa qabuun ummataaf akka dabarsitan. Dhaabbileen sabquunnamtiitis paartilee siyaasaa kanneen karaa bilisaa fi walqixa ta'een paartilee kanneen keessummeessuudhaan tajaajiluu akka qabaatanis dhaamamee jira. Jiraattonni godina Bunnoo Beddellee filannoo marsaa jaaffaa biyyaalessaa gaggeeffamu irratti qaama isaaniif ta'u filachuudhaaf buufata filannoo deemuudhaan galmaa jiru. Naannolee filannoo 5 fi buufataalee filannoo 523 godinichatti argamaniif meeshaaleen filannoo raabsamuu galmeen filattootaas eegalamuun isaas eerameera. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Bunnoo Beddellee irraa nu qaqqabe immoo Abaayyuu Kafinii takka nutti qindeesse. Jiraattonni magaalaa Beddellee filannoo biyyaalessaa marsaa jaaffaa gaggeeffamu irratti qaama isaaniif ta'u filachuuf buufataalee filannoo 8 magaalatti argamanitti galmaanii kaardii filannoo fudhataa jiru. Jiraattotni kunniin sagalee isaaniitiin ijaarsa sirna dimookiraasii keessatti qooda baachuuf qophii ta'uu himaniiru. Filannichi karaa dimookiraataa fi naga qabeessa ta'een akka raawwatamuufis gahee isaanii kan bahan ta'uu himaniiru. Kaardii kana fudhadhee sagalee koo kennuudhaafanii har'a dursee asitti argamee. Inni kun anaaf filannoo isa jalqabaati. Maafi waan yaade waan barbaade abaluun filadhu abaluun hin filatin tun jedhamin waan barbaade filachuudhaaf dhufeera waan ta'eef inni kun hundi saawuu akkasitti qophaa'eera waan ta'eef inni qophaa'uunis immoo akkasitti akka inni qophaa'u ergaa koon dabarsa. Dhimma kana irratti hirmaatee filannoo kan akka inni keessumattuu nagaadhaan immoo akka inni gaggeeffamuu fi uummanni keenyas gahee isaa taphachuu qaba. Guyyaa irraa filannoodhaaf kaardii fudhachuu dhufeera. Sanaaf ta'e isa mirga koo kabachiise waan gaarii hojjetee waan gaarii barsiise kana filachuudhaaf qophaa'e. Buufata galmee filannoo Beddelleetti argamuun galmaanii kaardii filannoo kan fudhatan bulchaan godina Bunnoo Beddellee obbo Shaafii Hussein filannoon biyyaalessaa godinicha keessatti gaggeeffamu karaa naga qabeessaa fi dimookiraatawaa ta'een akka xumuramuuf hojjetamaa jira jedhan. Akka godina keenyaattis filannoon gaggeessuudhaan deemaa jirru kun filannoo qaqqabeessa, filannoo nagaa, filannoo amanamummaa qabuu fi dimookiraasummaan isaa eegame lammiilee keenya biratti, taajjabdoota biratti, morkattoota biratti, nama hunda biratti filannoo mudaa tokko hin qabne gaggeessuudha. Qophiin gama hundaan godhamaati jira. Hawaasa godina keenyaa qabannee qooda fudhattoota godina kanaa qabannee akkaataa kanaan deemnee filannoo kana milkeessinaa. Hawaasni godina keenyaas akkuma kaleessa dheengadda misooma keessatti qooda fudhataa ture. Olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessatti qooda fudhataa ture. Filannoon kun qajeelfamaaf qajeelfamaan labsii qofaan akka inni raawwatamuudhaa qabu tumsa kaleessa dheengadda godhaa ture. Ammas akka inni gochuudhaa qabu carraa kanaan ergaa koo dabarsuun barbaada. Buufataalee filannoo godinichaa keessatti meeshaaleen filannoo raabsamuu fi
galmeen filattootaas gaggeeffamaa jiraachuu waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Bunnoo Baddalleetu gabaase. Boru nama barbaannu filachuudhaaf har'a galmaa'uu qabna. Namoonni filachuu danda'an nama umuriin isaa waggaa 18 ta'e yookaan taate namoota buufata filannoo yoo xiqqaate baatii 6 kan jiraate yookaan jiraate mana murtii kamiinuu mirga filachuu isaa yookaan ishee kan hin daangeffamne lammiin Itoophiyaa kamuu filachuu ni danda'a. Filataa ta'ee galmaa'uudhaaf waraqaa eenyummaa gandaa, paaspoortii, eeyyama konkolaachisummaa, waraqaa ragaa jiraataa, waraqaa gaggeessituu loltummaa, waraqaa eenyummaa mana barnootaa yookaan waraqaa eenyummaa hojjetaa kanneen armaa olitti tarreeffaman keessaa tokko fayyadamuu kan danda'amu yommuu ta'u, namni waraqaa eenyummaa hin qabne namoota jiraataa ta'uusaa mirkaneessan qabatee deemuudhaan galmaa'uu ni danda'a. Dabalataan waraqaa gandaa fi paaspoortii inaarufneenis galmaa'uun ni danda'ama. Galmeen filattootaa kan gaggeeffamu bitootessa 16 hanga ebila 15tti sanbataa fi dilbata dabalatee yommuu ta'u guyyoota ayyaana waggaa hin dabalatu. Filattoonni buufata naannoo isaanii deemuudhaan galmaa'uu ni danda'u. Namni waraqaan filannoo jalaa bade yookaan jalaa manca'e adeemsa seera qabeessa barbaachisaa ta'e hordofuudhaan kan bakka bu'uuf ta'a. Misooma Afrikaa IGAD gamtaan Awurooppaa EU'nii fi waajjirri tajaajila piroojeektii mootummoota gamtoomanii qindoominaan dhibee vaayirasii koronaa dandamachiisuudhaaf Itoophiyaadhaaf deeggarsa taasisaniiru. Deeggarsi taasifamee saanduqoota qorannoo 25,000 ol laaboraatoorii socho'aa 2 ambulaansota sadarkaa isaanii eeggatan 2 kan daangaa ce'anii hojjetan ta'uusaati ministeera fayyaa Itoophiyaatiif kan kennan. Gamtaan Awurooppaa rakkoo dinagdee fi hawaasummaa mudate dandamachiisuudhaaf yuuroo miiliyoona 60 akka gaanfa Afrikaatti gumaacheera. Dabalataanis meeshaalee tajaajila fayyaa yuuroo miiliyoona 13 tilmaamamus tumseera. Sagantaan deeggarsaa kun godaantota buqqaatota biyya keessaa qubatanii jiranii fi kanneen daangaa ce'anii jiraniif illee ni oola. Sirna kanarratti deetaan ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa, barreessaa olaanaa mootummoota misooma baha Afrikaa Dr. Warqinee Gabayyoo fi bakka butoonni dhaabbilee gamtaa Awurooppaa fi mootummoota gamtoomanii argamaniiru. Waldaaleen ogummaa fayyaa Itoophiyaa 11 qorannoo vaayirasii koronaa irratti taasisan ifoomsaniiru. Pirezidaantiin waldichaa Dr. Alamaayyoo Mekonnin ibsa miidiyaaleedhaaf kennaniin akka jedhanitti qorannoo waldaalee ogummaa fayyaa 11 waliin ta'uun sadaasaa 2013 hanga bitootessaa 2013tti gaggeessaniin namoonni ji'a sadaasaa keessa vaayirasichaan qabaman 11,744 wayitaa ammaa 55,000 fi 358 ol guddateera. Namoonni lubbuun darbee ji'a sadaasaa keessaa 192 yoo ta'an torbeewwan torba darban keessatti qofa gara 649tti ol guddatee jira. Namoota sammuun irraa fudhatame qorannoon taasifameef keessaa kanneen qabaman waliin wal bira qabamuudhaan wayita ilaalamu ji'a sadaasaa keessa 7.7 yoo ta'u wayita ammaa garuu gara 19.8tti akka ol guddatee gartuun qorannoo kana ifoomseera. Jiraattonni godina Arsii lixaa magaalaa bishaan gurraachaa yeroo ammaa bishaan dhugaatii qulqulluu argachuu isaaniitti gammadu isaanii ibsani. Hojiin marsaa tokkoffaa bishaan dhugaatii magaalaa bishaan gurraachaa milkaa'ina guddaa ta'uusaa biiroon bishaan misooma qabeenya bishaanii fi enerjii Oromiyaa beeksiseera. Hanga bishaan kana dabaluudhaan gandootaa fi aanota ollaa obaasuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaa naannoo Sidaamaa waliin ta'uudhaan ni hojjetaa kan jedhan immoo sadarkaa pirezidaantii taanaatti qindeessaa damee misooma baadiyyaa Dr. Girmaa Amanteeti Taaddasee Tarrafa. Godina Arsii lixaa magaalaa bishaan gurraachaatti piroojeektiin bishaan dhugaatii waggaa 8 dura hojiin isaa eegalus osoo hin xumuramin turee jira. Haa ta'u garuu yeroo ammaa kana piroojeektiin kun xumuramee jiraattonni magaalaa bishaan gurraachaa bishaan dhugaatii argachuu isaaniitti gammadanii jiru. Amma guddina hawaas dinagdee isaaniitiif qooda guddaa akka qabu dubbataniiru. Ilma namaatiif bishaan barbaachisaa waan ta'eef sababa sanaa fi asii ka'aatii magaalaa hawaasaarraa uummanni bishaan waraabbataatiin ture. Kana jechuun gaariirraa bitatan. Gaariirraa tokkoon isaa hiyyeessi amma yoo kan qabu birrii 15 bita jarikaanii. Yeroo dheeraa bishaan laga habaas yookiin laga
bishaan gurraacha jedhu kana malee bishaan biraan qabu. Amma ammoo haga dhufee jedhe baay'ee nama gammachisa. Jiraataan magaalaa bishaan gurraacha bishaan yoomiyyuu bahee hin beeku kanaan dura. Hima bahee achumaan bade. Hima bahee achumaan bade. Amma ammoo itti fufee kun walirraa osoo hin citin bishaan waraabbatanii haala sirrii ta'een itti fayyadamaaran boonoon marti banaa ta'eeti. Orgagaa bishaan kun dhufee dhuunfaadha. Abboon qabeenyaallee gibbi galchee haala magaalaallee guddisuuf abbaan dhuunfaa magaala guddisuuf kan socho'aa ta'uu isaati. Dhaabbanni bishaan dhugaatii qulqulluu magaalaa bishaan gurraacha ammaaf jiraattotaaf bishaan diriirsaa akka jiru ibsee jira. Sadarkaan amma irra jiru manatti galchuu jalqabneerra haalli amma irra jiru boonoleen 22 qabnu keessa gandoota baadiyyaa 6 dabalatee boonolee 22 qabna magaalaa keessaa boonoo 8 qabna kanaaf immoo gandoota baadiyyaa keessaa qabna. Warroota qarshii qabatanii lakkooftuu jireenya ammaan tanaatti mi'aa waan ta'eef qarshii qabataniiti lakkooftuu mana galfachuu danda'aniif naannoo nama 600tiif mana kan galchinee fi dhiyeessiin amma jiru haala gaarii fi parsantaa gaarii irra kan jiru. Waajjirri misooma qabeenya bishaanii fi enerjii godina Arsii Lixaa piroojeektiin kun rakkoo guddaa hawaasarraan qaqqabsiisaa akka ture yaadachiisaniiru. Piroojeektiin kun dhugaa dubbachuu piroojeektii akka Oromiyaatti rakkoo bulchiinsa gaarii hamaa ta'ee waggoota darban waggaa 8 waggaa 9 fi komii badhaa gama hawaasaatiin ka'aa ture. Yeroo ammaa irratti hawaasni gammachuu guddaa kan itti qabuu fi rakkoo hamaa rakkoo siyaasaa rakkoo dinagdee uummatiin keessattuu naannoo magaalli bishaan gurraacha akka riiformiitti hundoofteen booda rakkoo namaan ture rakkoo bishaan dhugaatii ture rakkoo kana guutummaan guututti sadarkaa irra hiikuu kan ga'ee jechuudha piroojeektii. Biiroon misooma qabeenya bishaanii fi enerjii Oromiyaa piroojeektiin bishaan bulchiinsa magaalaa bishaan gurraachaa kun milkaa'inaan kan xumuramee fi ammas babal'isuudhaaf hojjetamaa akka jiru ibseera. Bishaan gurraachaa feez 1 keessatti hojii guddaa hojjetame keessaa naannoo magaalaatii fi boonoo muraasa uummata keenya argachuu danda'eera. Kun waan bor qabatamaatti bishaan gurraachaaf naannoo ishee dhibba yoo guutuu baanne milkaa'ina qabna jennee kan fudhanne keessaati piroojeektii tokkodha jechuudha kun. Komii guddaa qaba ture, murtoo barbaada ture, murtoo kontiraaktara sana tarkaanfii fudhachuu barbaada ture, kan xumurree keessaa baana jirraa jechuudha. Burqituu sana kanaan dura magaalaa hawaasaatti fayyadamaa turaniiru. Achi fuudhanii kanaan dura rakkoo guddaan ture maa inni wal horkachuu ture. Oromiyaa keessaa ba'a baazobee. Bishaan Oromiyaa keessaa ba'a gara kibbaa deemaa ture. Duraan itti seenuu hin danda'amu. Waggaa darbee kaasnee garuu waliigaltee guddaa waan gooneef nuti achuma keessaa fayyadamaa jirra. Lafa burqituun sun bahu keessaa fayyadamaa jirra. So dubbiin murteessaa ammaa inni achi paampii lafa keenyuu fi ujummoo guddaa achi keessa daballee galchuudha. Malee sadarkaatti walitti bu'iinsi jiraatu maaloo kan qabu miti jechuudha bishaan sun. Warra Sidaamaa singaa nuunis singaa kan teeknikaalii akkaataa hiikkachaa deemuu dandeenyudha waan ta'eef homaa tokko kan qabu miti. Kanaan dura madda bishaanii amma bulchiinsa magaalaa bishaan gurraachaaf diriire magaalli hawaasaa irraa kan fayyadamaa ture yoo ta'u amma garuu magaalli hawaasaa madda ofiisaa waan qotateef bishaanicha guutumaan guutuutti gandootaa fi aanota naannoo ollaa magaalaa bishaan gurraachaa jiraniif diriirsuuf mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Sidaamaa waliin adeemsa irra kan jiru ta'uu dubbataniiru. Bishaan Shaashimannee kan inni bahu soorsiinsaa naannoo Sidaamaa keessaati. Karaa wandootiin dhaqxanii olaaltan jechuudha magaalaa Shaashimanneetiif kan dhufu. Kanaaf bishaan daangaan qabu. The same way naannoo bishaan gurraachaa bishaan jiru sun kan isaanii yaa piroojeektii haaraa sana gara caalu hojii diriirsuu irra turan waan ta'eef amma ta'e tolereet gochuu waan qabnuuf wanti turameen jira. Ministeera bishaanii wajjin haasa'aa turre. Ani inni amma rakkoo guddaa dhadheen fudhadhu naannoo bishaan gurraachaatiif. Tokkoffaanni sun furmaata argachuun isaa gaariidha. Deebee iddoo sana soorsii bishaanii dabalataan qonnees itti dabaluunis hin dandeenya. Dhimma kana naannoo lamaa wajjin mari'achaa jirra. Wal hubannoo gaariitu jira naannoo Sidaamaa wajjin. Magaalaan bishaan gurraachaa magaalaa yeroo dhiyoo riiformiin hundooftee guddina irratti kan argamtu yoo taatu bulchiinsa magaalaa hawaasaa waliin walitti aantee kan jirtuu fi laga qofaatiin kan wal daangessitudha. Faallaa kanaatiin immoo godina Shawaa Lixaatti jiraattonni magaalaa Geedoo hanqina bishaan dhugaatii qulqulluutiin rakkachaa jiraachuu isaanii himani. Rakkoo bishaan dhugaatii kana furuudhaaf birrii miiliyoona 80 oliin kan ijaarame piroojeektiin bishaan dhugaatii Geedoo rakkoo qulqullina dhabuutiin tajaajila kennuu dhaabeetii jira. Mallisaa Amdee dabalate qaba.
bara 1980 tajaajila bishaan dhugaatii qulqulluu kan argatte godina Shawaa Lixaatti kan argamtu magaalaan Geedoo yeroo sanatti jiraattonni ishee 7,000 kan hin caalle ta'uu ragaan bulchiinsa magaalaa irraa argame ni mul'isa. Lakkoofsi jiraattota magaalattii yeroodhaa gara yerootti dabaluu isaatiin rakkoo dhiyeessii bishaan qulqulluu magaalattii lakkoofsa jiraattota wal madaaluu dhabuu isaatiin carraan jiraattota kanneenii halkanii fi guyyaa bishaan dhugaatii barbaadu ta'eera. Magaala keessa gamaas ba'anii dhufanii asiis ba'anii dhufanii bakkitti kana qofaadha. Ammallee hin jiru yoo rafaansa gara galgalaa otoo dhufanii asitti orreebuu fi lafti kun hin mul'atu. Jarkoo fi nama qofaadha jechuudha. Hin jiru. Torbee lama isaa olitti guyyaa tokko dhufee saboda hin jiru hin bada. Boonoo farankaa baasanii gashatanii garuu warrumti boonoo gashas somaa fayyadamaa hin jiru. Hundumtas maabatee jiraachudha. Inni gashatas inni gashannes rakkinni isaa tokkichuma. Olitti sa'aatii tokkodhaan kan sa'aatii qabnee fi itti waraabnu jaarkaanota. Sa'aatii tokkoon guutaa 5 liitiriin sun. Ganama hodhaqi nama 12 waraabbata amma sa'aatii 12 jiru 12 waraabbata. Taraatti torbanitti dhufti. Torban lamatti dhufti. Ishii cuccufanii tolii daddabarsanii kennaa jirra. Ishiinis immoo rakkina qabdi. Hojjetaan isaanii ala bula. Sa'aatii 12 toon ta'in halkan keessaa sa'aatii 8 gadhiisu. Ennaa gadhiisu iyyeessi laga bulle dadhabne ciimne. Bishaan gadhiifamte sun iddoo kam dhaqxi hoteela irratti dhaqxee qicamti. Uummanni baay'ee rakkachaa jira. Kan fayyadamnu amma laga deemneetu ijoollee daa'imni laga keessa warreebdi. Kanaafuu rakkoo guddaa keessadha. Dubartiin deessillee waan bishaan dhiyaatuuf hin jiru. Hospitaala keessas bishaan rakkina guddaadhaaf dhibamaan baay'ee achi keessa tajaajiluu hin dandeenye. Rakkoon kun rakkoo guddaadha. Ammas akkuma argitanii ujummoon duwwaadha. Ujummoo malee lagaa fayyadamnaa jira. Ganama kaaneet amma sa'aatii halkan achuma bullaa jechuudha. Rakkoo hanqina qulqullina ijaarsaatiin adda cituudha. Projektiin bishaan dhugaatii magaalaa Geedoo birrii miiliyoona 80 oliin biiroo misooma qabeenya bishaanii fi inerjii Oromiyaatiin bara 2006 ijaarsi isaa eegalamee bara 2012tti xumuramee tajaajila laachuu eegalus rakkoo hanqina qulqullina ijaarsaatiin adda cituudha. Hoogganaan tajaajila bishaanii fi dhangala'oo magaalaa Geedoo obbo Nusroobee Sanbataa kan ibsan. Sararoon hedduu sababoonni ittiin dho'eef yoo fudhanne ilaalle qulqullina ijaarsaa dhabuu isaati. Siivil workiinsaa otoo seeraan hojjetamee irra ta'e. Dabalataan immoo fudhannee ilaalle riizarvaayiroon hundi isaanii liinkeejii guddaadha kan isaan qaban jechaadha. Suphaa garaa garaadha kan isaan barbaadan jechaadha. Isa kanarra dhaabbanne ijaarsa konistiraakshiniidhaan kan biiroo jechaadha kallattiidhumaan gaafanneerra kan nun jiru jechaadha. Wanti kun ilaalamuu danda'utu irra jiraata. Warra kaafuudhiinsi guutummaa guutuutti hin godhamne. Rakkoo gurguddaadha of keessaa kan qabu. Koomantii mosin ogeessi keessan dhufee koomantii kan godhe jira. Koomantii sagaleedha achirratti kan kenname. Otoo kun hin xumuraminis warra kaafuudhiinsan godhatamini waan jedhu sana isaanis beeku isaan harkadhas kan jiru jechaadha faayilli isaa. Akka kanaatti kan itti deemaa jirru inni toon furamin amma sadarkaa fuudhinsi bishaan kanaa hin godhamnes waan ta'eef jechuudha. Hoogganaan waajjira misooma qabeenya bishaanii fi inerjii godina Shawaa Lixaa obbo Gazzahany Taaffasaa gama isaaniitiin pirojektichi tajaajila laachuu akka danda'u tattaaffiin taasifamaa jiraachuudha kan dubbatan. Akka keenyatti waan gochaa jirruu fi waan godhamees jiru paampiin bakka bu'uudha qaba. Tokkoon akka tajaajila bishaaniitti tajaajila bishaanii sun humna guutuu qabaatee paampii bitachuu hin danda'u. Kana dhiyeessisaa immoo godinnis raawwachuu hin danda'u. Kanaaf deeggarsi karaa biiroo misooma qabeenya bishaanii fi inerjii akka taasifamuuf deeggarsa akka godhamuuf goonee jirra. Kanarraayis kaa'amee biiroon misooma qabeenya bishaanii fi inerjii Oromiyaas kallattiidhaan bittaan akka gaggeeffamuuf biiroo maallaqaa walta'iinsa dinagdee gaaffii dhiyeesseera. Prosesii bittaadhaaf paampiin biiroo maallaqaaf walta'iinsa dinagdee bira ga'ee jira jechuudha. Torbanitti yookaan guyyaa 15tti bishaan dhugaatii kan argatan jiraattonni magaalaa Geedoo bishaan barbaachuuf oolmaan isaanii magaalaan ala ta'eera. Oduun keenyatti fufeera. Godina Harargee Lixaa bulchiinsa magaalaa Cirootti manni barumsa sadarkaa tokkoffaa Lemoo Qilxuu daree dabalataa ijaaraman hirmaannaa uummataa fi bajata mootummaatiin kanneen ijaaraman hojii eegalaniiru. Dareen dabalataa ijaaraman kunis rakkoo hanqina daree weerara vaayirasii koronaatiin wal qabatee mudate furuudhaaf gahee olaanaa kan qabu ta'uusaa bulchiinsi magaalichaa ibseera. Mangistuu Akkumaatu gabaasa qindeesse.
Godina Harargee lixaa magaalaa Cirootti piroojektota gaaffilee hawaasaa yeroo hedduu ta'an xumursiisuu fi bara kana birrii miiliyoona 53 waliin piroojektota 15 qabachuun hojiitti galee akka jiru bulchiinsi magaalichaa beekse. Piroojektota qabaman keessaas piroojektiin daree dabalataa mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Ilimoo Qilxuu magaalaa Cirootti argamu isa tokkodha. Manni barnootaa sadarkaa tokkoffaa Ilimoo Qilxuu magaalaa Cirootti umurii dheeraa kan lakkoofse yoo ta'u hanqina dareen sababa weerara vaayirasii koronaa mudatee furuu fi dareen dabalataa hirmaannaa uummataa fi mootummaan ijaaramee hojii eegaleera. Barattoonni mana barumsichaas ijaaramu daree dabalataa kanaan rakkoo kanaan dura isaan mudachaa ture kan isaaniif furu ta'uu dubbatu. Kanaan dura kutaan nuti barannu baay'ee dulloomaadhaas yeroo baay'ee awwaaraanis ni ka'a awwaaraanis ol ka'a wambariin irra teenyullee bismaarri wanni jira bismaara isa irra yeroo teenyu yuunifoormiin keenyallee hin baxaxxasama waan saniif jecha wanni barumsaa keenya kan duraanis baay'ee rakkisaa ture. Amma kun ijaaramnaan baay'ee nutti tolee jira. Barsiisaan mana barumsaa Ilimoo Qilxuu nuti dubbisne dareen dabalataa hirmaannaa uummataa fi mootummaan ijaaramee rakkoo weerara COVID-19 akka biyyaatti mudatee furuu fi fala kan ta'udha jedhan. COVIDin dhufaachuun isaa rakkoo kana furuudhaaf mootummaan nu cinaa dhaabbachuu isaa waan gamoo kana ijaareef rakkoon mana barumsaa kana xiqqoo salphatee jira jechuudha. Garuu baay'ina barattootaa fi daree nuti itti barsiisnu keessatti barattoota daree takka keessatti argamu qabu istaandardii isaa eeynee akka deemu gargaarsi nu jira jechuudha. Booddee immoo manni barumsaa kun fayyaan COVIDin kun lakkumaan irrachaa yoo deeme sodaa hawaasa keessa jiru kanallee ijoollee isaanii mana barumsaatti yoo gamana fidan yeroo san keessatti rakkoon nu mudatu qaba jechuudha. Akka magaalaa Cirootti piroojektii garaagaraa hojjetamaa jiran sadarkaa gaarii irratti kan argaman ta'uu kan dubbatan immoo hojii gaggeessaa mana qopheessaa magaalaa Ciroo obbo Qaasim Abdul Jabbaaridha. Bara kana amma bu'uuraalee misoomaa hojjechuudhaaf baajata mootummaa fi magaalaa keenya miliyoona 53 ol baasnee hojii jalqabnee piroojektoota 15 qabna ture. 15 keessaa piroojektiin 10 ol xumuramee hojii eegalee jira. Rakkoo weerara COVID-19 wal qabatee manneen barnootaa magaalattii keessatti argaman furuuf baajata mootummaa fi hirmaannaa uummataan hojiin daree dabalataa ijaaruu fi suphaa hojjetamaa akka tures obbo Qaasim himaniiru. Sababa COVID wajjin wal qabatee mana barumsaa keessatti barataan xiqqaatee 25 hanga 30 ta'e akka baratu kallattiin naannoo irraa kaa'ame nutis daree dabalataadhaa baajata mootummaatiin ijaarree kennee jirra. Kanaan alatti hirmaannaa uummataatiin daree barnootaadhaa suphamaa ture jechuudha. Dareen barnootaa hedduun suphamaa ture. Dareeleen barnootaa suphamanii manni fincaanii mana barumsaa keessatti suphamee kitaabni hirmaannaa hawaasaatiin kitaaba hedduu walitti qabnee kitaaba tokko barataa tokkoof jiruun dabtara barattoota harka qalleeyyiidhaaf itti kennaa kan turre jira jechuudha akka waliigalaatti. Bara kana immoo jalqabbiidhaaf wanni itti deemamaa ture hirmaannaa hawaasaatiin dareelee hedduu suphamaa turanii jechuudha. Dareelee san keessatti barataan barataa jira. Akka magaalattiitti piroojektoota magaalattiin qabate keessaa piroojektoonni 10 xumuramuun gara hojiitti kan galan yoo ta'u piroojektoonni hafanis yeroo gabaabaa keessatti akka xumuramanis ibsamee jira. Daawwattoota ETV Afaan Oromoo hordofaa jirtu ammoo gara odeeffannoo idil addunyaarraa walitti qabanneetti sin ceesisna. Sudaan naannoo lixaa Daarfuritti sababa rakkoo nageenyaatiin labsiin yeroo hatattamaa labsameera. Manni maree ittisaa fi nageenya biyyattii akka beeksisetti labsiin yeroo hatattamaa kun kan labsame waraanni waliin naannichatti eegalamuu isaatiinidha. Gartuun yaalaa Sudaan akka beeksisetti walitti bu'iinsa kanaan namootni 56 kan du'an yoo ta'u 70 ol kan ta'an ammoo miidhaa cimaaf saaxilamaniiru. Naannicha kan turan gamtaan mootummoota gamtoomanii akka ibsetti shororkeessitoonni uumamuu isaaniitiin irra deebiidhaan rakkoo nageenyaa akka mudatuuf sababa ta'eera jedhani. Mootummaan Sudaanii fi qaamoleen hidhachuudhaan Daarfur keessa socho'an waliigaltee waraana dhaabuu mallatteessanis rakkoon kun ammas itti fufee jira. Afrikaa Niwus akka gabaasetti rakkoo nageenyaa Daarfuritti mudateen ji'a majii eegalee hanga ammaatti lammiileen 100,000 ol ta'an qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaaniiru. Biraazilitti weerara vaayirasii koronaa akka haaraatti mudateen guyyaa tokkotti qofa namoonni 4,195 lubbuun isaanii darbeera. Hospitaalonni biyyattiitti argaman namoota vaayirasichaan qabamaniin guutamuu isaanis dhagahameera. Hanga ammaattis lammiileen Biraazil 300,000 fi 37 ta'an sababa vaayirasii koronaatiin lubbuun isaanii darbuunis ibsameera. Haa ta'u malee pirezidaantiin biyyattii Jair Bolsonaroon
ugguraa fi ittisa tokkollee hanga ammaatti kaa'uu dhabuun isaanii komachiisaa jira. Sababni isaanis miidhaa vaayirasichi qaqqabsiisurra dinagdeen ni miidhaa kan jedhu amantaa waan qabaniifis jedhamaa jira. Hanga ammatti Biraazilitti gosoonni seeliiwwan vaayirasii koronaa 92 argamuu isaanii ogeeyyiin kan himan yoo ta'u tokko tokko hatattamaan kan tamsa'an ta'uun isaaniis adda baafameera. Gabaasni kan BBC'ti. Odeeffannoo bizineesii yeroo sunitti himnurra geenyerraa odeeffannoowwan kanneen wajjiniin mangistuu akkuma stuudiyootti argamee jira. Mangistuu baga nagaan dhufte. Baga nagaan turte. Odeeffannoo qabattee wajjin yeroo gaarii siif haa ta'u. Ayyee galatoom. kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo itti odeeffannoowwan bizineesii isin bira qabsiisnu rageenyarraa odeeffannoowwan bizineesii waliin immoo mangistuu akkumaati haga xumuraatti nu waliin tura. Dureeyyiin Itoophiyaa baay'inaan damee hoteelaa fi keessummeessuu irratti bobba'an sababa weerara vaayirasii koronaan uumameen damee birootti mul'ataa akka jiran ibsame. Mootummaan dureeyyoota biyya keessaa damee manufaakcharingii irratti bobba'anii fi deeggarsaa kan taasisu akka ta'e koomishiniin investimentii federaalaa beeksiseera. Guddataa Jamaa dabalatasaa qindeesseera. Dureeyyoonni Itoophiyaa harki caalaan damee investimentii tajaajilaa irratti bobba'u. Keessumaa ammoo damee hoteelaa fi keessummeessuuti. Pirezidaantiin Federeeshinii damee tajaajila hoteelaa fi keessummeessuu Dr. Fitee Waldasanbat dureeyyoonni dameewwan kana kan fedhaniif biyyattiin humna turistoota hawwachuu olaanaa waan qabduu fi deeggarsi mootummaan damee kanaaf taasisaa jirus jajjabeessaa waan ta'eefi jedhu. በመንግስት ደረጃ sadarkaa mootummaatti damee kana jajjabeessuuf sosochiin taasifamu ni mul'ata. Dhaabbileen idil addunyaa baay'eenis Finfinnee keessatti waan argamaniif dameen kun bu'aa qaba. Mudachuun weerara vaayirasii koronaa dureeyyoonni damee kanarratti bobba'an galii itti fufiinsa qabu akka mil'ataniif carraa uumeera jedhameera. ሆቴል በተለይ ኮቪድ ከመጣ ትልቅ አስተምሮናል። Koronaan ergaa dhufe damee hoteelaa sirriitti akka barru nu taasiseera. Tasa damee dhaabbatu ta'uu hubanneera. Nageenyis yoo dhabame damee cufamuudha. Kana waan ta'eef damee biroos akka yaadnu nu taasiseera. Damee manufaakcharingiin bu'aa argachuuf waggoota dheeraa gaafatus carraa hojii itti fufiinsa qabu lammiileef waan uumuuf mootummaan dureeyyoota damicha irratti bobba'aniif deeggarsa taasisuu eegaleera. Dureeyyoonni oomishaalee galtee ijaarsaa oomishuu irratti bobba'an fooyya'insi maammataa fi deeggarsi mootummaan damee manufaakcharingii jajjabeessuuf taasise agarsiiftudha jedhu. ዋናው የአገሪቱ የማኑፋክቸር dhimmi olaanaan damee manufaakcharingii babal'isuu sharafa alaa biyya keessatti hambisuudha. Oomishaalee biyya alaatii dhufan asumatti oomishuudha. Mootummaan warshaalee oomishaalee galtee ijaarsaaf oolan oomishaniif lafa nan dhiyeessa jedheera. Dhibbentaa 20 yoo kafaltan kan hafe nan gargaara yaada jedhu dhiyeesseera. Kanaan dura mootummaan dureeyyoota biyya alaa damee manufaakcharingii irratti bobba'an qofaa deeggarsa taasisu dureeyyoota biyya keessaafis deeggarsa wal fakkaatu taasisuu qaba jedhan. አንዳንድ ጊዜ የውጭ ባለሀብቶች dureeyyoonni biyya alaa tokko tokko hojii dureeyyoonni biyya keessaa hojjechuu danda'an yeroo hojjetantu mul'ata. Hojiin dureeyyoota biyya alaa dureeyyoota biyya keessaa akka hin miine taasisu qophaa'uu qaba. Komishinarri Komishinii Investimentii Federaalaa Lalisee Namee dureeyyoota biyya keessaa deeggaruuf hojmaanni aaraa fi jajjabeessituun qophaa'eeraa jedhan. አንዱ ካየንበት በኮቪድ-19 ክራይሲስ መካከል ወይታ weerarri koronaa mudate kanatti wanti hubanne mootummaan ammuma dureeyyoota biyya keessaaf investi godhee bu'aan argame olaanaa ta'udha. Dureeyyoonni biyya keessaa yeroo rakkoo kanatti rakkinicha nu waliin qooddateera. Nu waliin dhaabbataniiru. Qaama furmaataas ta'eera. Dureeyyoota kanarraas wanti hubannu biyya keessaaf dursa yoo kennine fayyadamoo taana. Paarkilee industirii biyya keessatti ijaaraman 13 keessatti damee manufaakcharingii irratti dureeyyoota bobba'an keessaa hirmaannaan dureeyyoota biyya keessaa dhibbeentaa 15 qofaa akka ta'e himameera. Komishinii Gumrukaa Itoophiyaatti Komishiniin Gumrukaa damee kombolchaa baatiiwwan salgan darbanitti oomishaalee qonnaa fi industirii gara biyya alaatti erguun galii doolaara miiliyoona 18 galchuu isaa beeksise. Galiin damichaas oomishaalee qonnaa fi industirii ba'aa naannoo Amaaraa, Kibbaa, Gondorii fi naannoo Affaar irraa gara biyya alaatti ergamanirraa akka argames ibsameera. Oomishaaleen kunis gara biyyoota Indooneeziyaa, Indii, Jibuutii, Turkii, Yemanii fi Afrikaa Kibbaatti kan ergaman akka ta'es damichi beeksisee jira.
Galiin argame kunis haala yeroo biyyattii fi weerara vaayirasii koronaa bayyaannachuun kan argame yoo ta'u qindoomina qooda fudhattoota koomishinichaatiin akka argame ibsameera. Bara darbee damichi oomishaalee gara alaatti ergerra sharafa alaa doolaara miiliyoona 28 walitti qabuu isaa odeeffannoon argame ni addeessa jechuun tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Naannoo Tigraayitti abbootii qabeenyaa damee oomishaa irratti bobba'an gara hojii isaanii idileetti deebisuu fi biyya tajaajiluu akka eegalan gochuu fi tattaaffiin jalqabamuun isaa ibsame. Ministeerri Daldalaa fi Industirii dhaabbilee oomishaa naannichaa gara hojiitti akka deebi'anii fi bulchiinsa yeroo naannichaa waliin mari'achuu isaa beeksise. Deetaan Ministeera Daldalaa fi Industirii obbo Takkaa Gabreyesuus abbootiin qabeenyaa naannichaa haala ittiin hojii isaaniitti galuu danda'an irratti marichi haala kan mijeessu ta'uusaa ibsaniiru. Maricha irrattis mootummaan haala ittiin bu'uuraalee misoomaa akka ibsaa fi bishaanii mijeessuun dhaabbileen kunniin oomisha isaanii karaa itti fufiinsaa qabuun eegalanii fi haala mijeessuudhaaf marichi gahee olaanaa akka qabus ibsamee jira. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun biizinasii yeroo kanaaf qabannee kanuma gammaatti daawwattan ture waan daawwattaniif galatooma olaanaa oduu biizinasii yeroo kanaaf qabannee gola beelra. Galatooma